Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota daawwattoota hordoftoota Haliima Orootuu welkama shamaa argamuun hundi keessanuu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne nageenyi keessan akka qabu waga jiraattanii hordoftoota kiyyaa warroonni hanga ammaan hordoftan galatooma galan keessan dachaa haa ta'u. Egaa hordoftoota kiyyaa warroonni haarotaa ta'anillee welkam baga nagaa hangam YouTube channel kiyyaa dhuftanii gaafii keessan koomentii jalatti gaafii adda addaa na gaafattanillee isinii deebisaa abshir viidiyoo dalagee isiniif deebisaa obsaan na eeggadhaa isiniin jedha. Egaa gama YouTube channel kiyyaa adda barummaatiin haftaa warroonni haaroo taatan warroonni duraa hedduu galatoomaa ammallee like share gochuun dagatina galanni keessan dachaa haa ta'u harka fayyaa argadha bakka yaaddan muraada gayaa isiniin jedha. Akkuma asirra argitan kana foozii warra Jimmaa namni hin beekne hin jiru. Jayontu warra Jimmaati maashaallah tabaarakallah mabruuk habiibti. Mijattiin tun miidiyaa kanarraa waan baay'ee namatti toludha maashaallah. Osoo shamarri marti akka ishii kana taatee miidiyaan nama jibbisiisu jechuudha. Mijattiin tuni nama diinii rabbiillee baratee nama akhlaaqallee qabu nama naamusaaf adaballee qabu jechuudha. Miidiyaa kanarra namni marti yoo argu foozii namni hin beekne hin jiru jechuudha. Quraanillee qaraatii naamusallee adaballee qabdi akkuma san maashaallah tabaarakallah. Mabruuk alaykum wa jamaa baynakumaa fi khayr isiniin jenne baga gammaddanii sirni gaa'ila keessanii sirna gammachuu baay'ee nama gammachiisa maashaallah horaa bulaa wajjiniin umrii dheeraa tura wajjiniin arree filadhaa lama ta'a rafaa sadii afur shanii ol dabalamaa isiniin jedha maashaallah tabaarakallah. Rabbii muraada isiniif haa guutu misirroo lamaan babbareedduun maashaallah tabaarakallah rabbi waliin isin haa bulchu. Nama umrii dheeraa wajjin jiraate arrii wajjin filatu rabbi isin haa taasisu. Maashaallah fooziin mucayyoo baay'ee namatti toltuudha. Mucayyoo akhlaaqa qabdu jechuudha. Akkuma san nama diinii rabbii barate maashaallah. Namni naamusa qabaannan diinii rabbii baratee qabaannan maashaallah rasuul kennallee alayhi salaatu wassalaam wanni isaan dhaaban dubartiin ta diinii rabbii baratte jedhani qabeenyarrallee bareedumsarrallee ka barbaadamu dubartiin ta diinii rabbii baratte jedha. Mijattiin sun akkuma isaan jedhan mijattiin tun bareedumsas ni qabdi. Diinii rabbiillee barattee jirti. Dubartiin nu hunduu dubartima walittillee inaafnu dubartiin takka bareedduu jedhan dubartiin gariin hin feetu jechuudha. Bareedumsa nama sanii faarsu akkasuma nama hojiin isaatiin isa faarsanii jechuudha. Dubartillee ta'anii fi inaafuun nama diinii rabbii barachuudha. Akka nama saniitti diinii rabbii barachuudha malee bareedumsa rabbiin namaa kenna. Akkuma san mijattiin tun maashaallah tabaarakallah bareedumsas ni qabdi diinii rabbiillee barattee qabdi jechi rabbi kaayoo ishii yaada mukaata ishii galmaan haa ga'u ilmaan babbareeda akka ishii rabbirraa haa baasu waan baay'ee namatti toludha. Sirni isaanii haala bareedaa ta'een haala gammachuu ta'een haala miidhagaa nama gammachiisuun dabarsanii maashaallah tabaarakallah. Dubaayin keessatti akkanatti sirni sargii isii godhattee jirti. Sirni sargii isii baay'ee tokko namatti tola maashaallah. Sargii faa jedhe kan nama gammachiisu godhatte isiinuu nama gammachiisti. Nama akhlaaqa qabu nama diinii rabbii baratee qabu jechuudha. Namoonni tokko diinii rabbiillee baratu maaliif akka diinii rabbii san baratellee hin beeku. Miidiyaa kanarratti kan nama arrabsu baay'eedha jechuus waa mara beeku. Akkasii mijattiin tun nama naamusa qabuudha. Yaa rabbi shamarran keenya kulli akka isii kanatti nama diinii rabbii baratee naamusa qabu. Namni yoo naamusa qabaate diinii rabbii yoo qabaate bakka kamittuu kufeen hafuu jechuudha. Akkuma sanii waa baay'ee sirraa barannaa jechuudha. Naamusa qabaachuu akhlaaqa qabaachuu sirna gaa'ila gaarii inuma godhata namni kamuyyuu jechuu yoo diinii rabbii qabaate yoo naamusaaf akhlaaqa qabaate dhiirri kamuu ni barbaada jechuudha. Akkuma san mijattiin tun gizee hedduu quraana maashaallah ni qaraati jechuudha miidiyaa kanarra. Maashaallah tabaarakallah rabbi yaada muraada ishii haa guutuufi. Rabbi yaada muraada isaanii haa guutuufi. Rabbi duraa duuba isaanii haa bareechuu isaanuu bareedduudhaan lamaan ilillii lamaan jechuudha maashaallah.
rabbiin hajaa muraada isaanii haa guutu, rabbi darajaa isaanii olaa fuudhu. Warroota ol fuudhan hundaayyuu rabbi jireenya isaanii jireenya bareedaa, jireenya ilillii, jireenya jaalalaa rabbi isaaniif haa godhu. Bultiin isaanii bultii gammachuu, bultii zalaaqiyaa rabbi haa godhuu fi nama sirna gaa'ilaa godhate kamuu rabbi gaa'ila isaa haa bareechuu. Akka Foozii kanatti, Fooziin maashaallah tabaarakallah, baga gammaddanii arusni lameen, baga gaa'ila keessan gaa'ila gammachuu kawaa maraasiifataa isiniif haa ta'u. Gaa'illi keessan maashaallah 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 isinirraa jennee horaa bulaa, wajjiniin umurii dheerinnaa turaa, wajjiniin arrii filadhaa, waan yaaddan hunda itti gahaa, bareedduu akhlaaqa qabduu, tadiini rabbii barattee, tawaan hundaan faayamtee maashaallah. Uffannaan kee, sirni kan kee, wanni hundi sirraa bareedaa, diinii rabbii barattee akhlaaqa bareedduu qabdaa, wanni hunduu sirraa tolee jira maashaallah maashaallah. Ammallee akkanumatti sitti haa tolu, jireenyi keessan jireenya bal'innaa, jireenya gammachuu isiniif haa ta'u maashaallah. Mabruuk, baga gammaddanii, baga gammaddanii, baga geettanii, baga isin lameen wal argattanii maashaallah. Rabbiin hajaa muraada keessan isinii haa guutu, darajaa keessan olaa fuudhu. Jireenyi keessan jireenya mi'aawaa, jireenya gammachuu, jireenya ilmaan hedduu itti hortan, ilmaan akkuma kan kee diinii rabbii barattee, ilmaan haafizul qur'aanii, ilmaan doktora ta'u, kan biyya bulchu, kan mootummaa ta'u rabbi sirraa haa baasu. Ilmaan bareedduu akka keetii rabbi siif haa kennu. Rabbiin yaada muraada keessiif haa guutu. Foozii maashaallah tabaarakallah, baga gammaddan dachaa dachaa, baga gammaddan, baga wal argattan, baga sirna keessan geettan. Sirni keessan baay'ee nama gammachiisa, haala bareedan, haala gammachuutiin dabarsitanii hordoftoota kiyya. Foozii sirni isiif baay'ee nama gammachiisa. Akkuma isiin bareeddu wanni hundi isirraa tole, isirraa bareede. Maashaallah tabaarakallah, hunduma keessanuu rabbiin sadarkaa kanaan isin haa ga'u. Baay'ee nama gammachiisanii maashaallah maashaallah. Rabbiin jiruu isaanii waa hunda akkanumatti haa bareechu, akkuma sirni isaanii lama walirraa bareedan maashaallah tabaarakallah. Hundumti hunduu isinitti haa tolu, hundi hunduu isinitti haa bal'atu maashaallah tabaarakallah. Foozii hundi hunduu si haa tolu. Ammallee gammadii jiruu ta'e gammachuu bareedduu keessa jiraadhu siin jenna habiibtii Foozii. Hundi hunduu namatti tola. Sirni gaa'illi kan kee maashaallah, uffannaan kee maashaallah, hundumti sirraan tolle. Mee maaltu jira? Wanni martuu maashaallah tabaarakallah, hedduu sirraa bareeda. Rabbi yaada muraada siif haa guutu. Ammallee akkuma dura diinii rabbii baratte dabalee dachaa rabbi sii haa kennu. Hajaa muraada kee rabbi sii haa guutu. Akkuma ofii diinii rabbii baratte boru ilmaan keellee ilmaan gaggaarii argattee diinii rabbii barsiiftee nama galma guddaa ga'u rabbi sii haa taasisu. Atu goobaziidha, jabaadhu ammallee maashaallah 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 tabaarakallah. Sirni gaa'ila keetii sirna baay'ee bareedaa, sirna baay'ee nama gammachiisu. Wanti hunduu nama gammachiisee jennaaf viidiyoo irraa dalagee. Egaa hordoftoota kiyya, Foozii miidiyaa irraa namni hin beekne hin jiru. Foozittiidha maqaan isii, ka isiin tiktookii isii irratti jechuudha. Akkasii Fooziin gizee hedduu quraana qara'uun beekamti jechuudha miidiyaa irraa maashaallah tabaarakallah. Har'a sirna gaa'ila isiitii guyyaa dheengaddaati. Sirni gaa'illi isii Dubaayin keessatti geggeeffame maashaallah tabaarakallah. Sirna gaa'ila isii haala miidhagaa ta'een, haala bareedaa ta'een, misirroo bareedduu maashaallah maashaallah taaka urjii iftuu taatee Fooziin sirna gaa'ila isii godhattee maashaallah tabaarakallah. Hedduu irraa bareedee. Hatta sargii isii keessatti naamusaan sirbiti, naamusaan taphatti jechuudha maashaallah maashaallah. Shariyaa uffannaa veelloo isillee haala bareedaa ta'een tolfattee jechuudha.
osoo namoota tokko ta'ee waan hunda morma isaa hunda alatti baasaa jechuudha. Sargii kiyya jedhee jechuudha. Sababni hunduu naamusaa fi adabaan nama gammachiisaa bareedaa. Maashaallah tabarakallah. Warroota ganaa itti deemtanillee rabbiin waan hundaanuu akka foozii kanatti isin haa bareechuu isiniin jedha. Warroota ganaa gaa'ela keessan godhachuu deemtanii rabbiin jiruun nama kamitu haja muraada isiniif haa guutu. Ittiin isin haa ga'uuf of dura yaaddanillee qajala karoortanillee akka foozii kanatti rabbi amraa isin haa tolchu. Viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaataa waan natti tolee fi maashaallah tabarakallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.